wanni ati beentee keessatti argatte maali jedhee si gaafadhan. Baaba nan deebisa kan. Yoo namni illee si miidhee jiraate yoo ekonomiin illee rakkattee jiraate maali rakkoon amantaa kan kee irra amantaa abbaan kee irratti dhalate kamaatiin kee hundi irratti dhalate kaatillee irratti guddatte irra jechuudhaaf ragaadha wanni jama'aan si gaafataaru kan akkasi seeraan namni si miidhu ammoo tokko illee hin jiru namni hundi kunillee dubbatu waan takka dubbata malee hundi isaatu waan garagaraa wayii si dubbataa hin jiru kun lolaa yoo waan si rakkise jiraate jamaan kun si gargaaruuf jechaan yaadaadha. Garuu asirratti waa dabalaa fi Gideera jadi kana binchinni kun ilaa jammaree gaala. Baaba jala maaliif haasoftu? Dhukkubsadhe nan fayyan jedhini kana qofa laa jarri xumuranii jiran. Nan fayyana dhukkubsadhe otoo taane. Ati baabaan kabajjuudha. Tolee cufadhe. Maaliif qelqellaa? Baabaatti fufaa. Laa abra keera abshira rakkinni jiru. Ila kanaaf wanni gootanii wanni jechuu barbaadanii ustaaza walillee waan jechuu jedhanii tana lamaan qofa hanqinni islaamummaa keessatti si mudate wanni ammoo beentee keessatti argattee achi deebite. Yoo gama amantaa taate ragaa barbaanna. Yoo gama ammoo miidhaa wayii sirra ga'ee islaamummaa keessatti islaamni wayii si miidhee maatii kee keessaa yoo namni dhiibbaa sirratti uumee dhibamtee rakkattee achi deebitee jiraattellee waadiha barbaanna. Na guddisiisaa siniin deebisaa. Guddisaanii ustaaz Farhaan guddisaa. La guddisina kwa beka akka jechu jira bakka tana kan dubbifne bakka jechu jira maaf guddistan hin dubbisu Baba yeroo takka me ana dubbisaayyee Baba yoo isin kabaja naamas itti ma ade bisulana wali kiyame ma guddisani rakkin hin jiru ade galatoma baba ko ayya Sada wal video bana mo isatti jijjiirtan ayyaa waleedha. Ela baba ko tokkoffaa irratti isa sinii ummanni si gargaara yoo rakkatte rakkoo ikonomiiti moo jettan yaa Awurooppaan jira baba ko garuu si gargaara naan jechuu keessanii galatooma. Mata duree galaan ikonomiin jenne video akkasuma ikonomiin jenne rakkina namni si miidhee jira. Akka gama duniyaatti rakkoo hin qabne beeka rabbiin ammallee si rakkisin ilma. Baba ko sinan jaalladha dhugaa. Namni si miidhee jira isa jettanu kallattii amantaatiin yoo hin taanellee nama waan hin ta'eef namman jaalladhus namni na miidhus namman miidhees hin jiraata. Kun deebiirra jedhee nama na baabaa ko. Ejjennoo kana kasi fudhachiise maaliree? Amantaa jijjiiruu sadarkaa hundi si geesse maali? Jaalaluma gooftaatu na waame baabaa ko. Ila watakka nuhi amma wanni walgeenneerru warra barate walgeera gatan alhamdulillahi rabbil alamin atis mucawaa beeku mucawaa hubatu daa'ima miti nama guddaa gaafa areeda baase gaafa biyyaa bahe gaafa aqma addaamiin ga'ee lufeetiin jedhe nama guddaadha. Kana yoo dhugaa waaqaa sii galee Yesuusitti amantee ragaan ati inni karaan qabatte sun dhugaa ta'uu qabdu Quraan irraa yoo haa ta'u masaaf quddusii irraa ragaan koo Yesuus tuna nama ammoo waa takka sitti gaafii kana isa gaafadha. Jecha tokko waa lama ammoo irraa si dhooggadha. Tokko akka mortuu durii watu nam mudhatee jennaan qalbiin kiyya garas nama kanan fedhu anka barbaadu Qur'aana yookaan masaaf quddusii irraa ragaa wayii fiddaniit jamaan illee ragaa fidee du'aa isinii kadhaan jidduu keessan taa'e ani ilmiin beeku ani ilmi biraati ilmiin Qur'aanaaf hadiisa tokkuma beenan martuu rakkoon qabu wanni nama jedhee maali haqiqaa ilmi namaa mucaa tokko dhiyoo tana beentee ta'e maaliif beentee taatee jedhee akkanuma gaafadhe bulii 15 bulee ittillee gaafanneen gaafannaan mucaan ataa dhiibbaa badaa namoota ollaa san jiruun irra ga'een aarimaan waan qabadhu dhabeetuma ol ka'ee akkana ta'e ustaaz naan jedhu. Namoota sanniin dubbise dubbiin dhugaa ta'uu argee dhiibbaa irra geessan namuu irratti hin geessinaa jedhee mucaan illee amantaa ofiitti deebi'ee jireenya ofiitti deebi'e. Yoo dhiibbaa wayii sirra ga'ee jiraate beekuu fedhan akka nama tokko akka obboleessaatti illee akka ammaatti illee akka hangafaatti illee. Hayyee ragaan ati beentee irratti argattee beentee taatee karaa dhuga jettee yoo jiraate hayyee jamaas jalaatti si dhaggeeffataadhaan kunoo. Tole. Baba ko Yesus Kristos jalalaan akka inni nama waamu edaan amma duran beektanuu sin baba.
jaalala Yesuusii matsaaf kamirra. Mana achi bira ga'een jiru baaba bakka san hin keenya Dhiibbaa tokko narra ga'e baaba. Nan yaadadha. Maali dhiibbaa sirrii? Dhiibbaan narra ga'e jaalala Yesuus Kiristoos baabaan. Tole jaalala Yesuusiiti. Ila baaba kuni ragaan ta'u. Jaalali dubaraayyuu suniidhaan hin mareeffana. Jaalali dubaraayyuu Anamma ooluma ka'eessuma jaalala rabbi. Ammareef naa ta'e asxaan faraan jaalalli shamarran tokko yoo eega nama miidhuu beette akkamitti jaalalli Yesuus Kiristoos nama boojii wallaaltere. Kanaafuu jaalala tokko gaafa jettee jaallatte dubartii sana keessa maaltu akka jiru gaafa bira dhaqxee argita waan taateef amma achi dhaqxee macaafa sana banee sitti agarsiisu maal akka achi jiru waan atti jaallattee dhaqxe sun akka sirrii hin taane. Ati natti nagarsiisin gaafa hin bare ofii gaafan dogongora arge ano fi kootii fan dhufa na aman dogongora osoo yeroo takka sheekriyaa en baaba sheekriyaa osoo wannaa gootan yeroo takka na guddistanii bakka takka qofa mul'isaa fi achi boodaan ammoo wannaa jedhaan waan. Parsantii tokkotti galee baabaa sheeriyaat waan naan jettan qabdu baabaa. La parsantii shanitti haa galu shanitti ol deebisi chaarjiitti godhi biyya Awurooppaa jiran jenne. Sila Waaqayyoon ajjeesu. Kuni macaafa keessa deebi seera keessa deebi boqonnaa 20. Barsiisota naasaa barsiisota naasaa amma Waaqayyoon ajjeesutti macaafa keessaa sitti agarsiisuuf kun Waaqayyoon ajjeesu jettee fayyadu takka. naasaa yoo nama taatan yoo dhuguma nama taatan dhumeera. Akka nama taanatu hin beeku yeroo takkamee akka mataan koo isa ta'e beekaa jedha mee yeroo takka awwalee isinii miti. Eeshi usaafar hammuuti qabadha yeroo takka usaafar hammuuti qabadha itti deebitan isin kennamuudha. Ana malee waaqni biraa hin jiru jedha yaa awwalee yaa Allah jecha akkana malee dubbu. Ani nan ajjeesaa nan jiraachisaas jedha. Nan ajjeesaa nan jiraachisa. Beektuu gadhu. Wangeelumaa bar kuni wangeela kuno. Wangeela moo barsiisota tokko wangeelatti barsiisota korraan baradha malee isa laaqamaa isin barsiiftan hin baradhu. Koi kunooti maal ati ebaluna barsiisa maali ni Dura dhufeen isin biratti baradha. Dura barsiisota wangeelli jaran kan jiru isaan itti amanaa yeroo takka bakka tana qofa si dubbisa bakka biraadhaan dubbisan. Kana barsiisota deebita. Wangeelli sheek Eeshi hin dhageessu yeroo takka. gaafa dhumale hin dhaga'u deemuu fadiyal hin dhaga'u. Bakka qofa si garsiisa awwalee yeroo takka bakka qofa. Maal jedha amma ilaala waaqayyo anuma. Awwalee meeroo takka. Nambaa natti ni mina nambaa. Hin bayini kwa yeroo takka hin bayini famu. Nambaa barsiisota bakka dubbisee qofa dhiisaanii ni. Silleen gaafadhu leedhaa wannan lee dubbisee qofa dhiisa. Wangeela isin hirka jiru kaa hin baradhu hin jedhu. Barsiisota miti kan lubbuu kee baraaruu dhiisa waleessisitti dawwalaa jiru si cinqaa jiru adanaa rabbi si haa qajeelchu. Wallahi barsiisaa yoon dabarra jiraate naa qajeelchu yoon dabarra jiraate. Ustaazonni koo jannata nan galchanii barsiisonni kee jannata sin galchanii kan jannata si galchuuf kan jannata nu galchu keenyaaf waan nuti itti amannedha. Macaafa ta'uu isaa irraa bananii ustaazitti agarsiisa anis macaafa. Allis yabbise lafa kee miti kun. Mee macaafa. Meela kunoo macaafa ta'uu isaadha. Macaafa ta'uu isaadha meela kunoo macaafa qulqulluu. Meela kun arguu jirtan macaafa qulqulluu afaan Oromoo. Macaafa qulqulluudha arguu jirtaa miti isaa. Erga hiikanii dura waggaa araara bara akka lakkoofsa Awurooppaatti 1891. Dhagaan jiru. Yeroo takka mee dubbisuu qofa dubbisa yeroo takka awwalee. Yeroo takka qofa awwalee. Deemeera bakka deemeera har'a adda baaneera yeroo biraa walitti deemina. Yeroo takka hin deemin illee dhamee bakka tana qofa dubbisa. Sodaatee dubbisaa Magunaa godhaatti Ustaaz Faraa. Okay, mee dubbisa mee dhiifama wajjin dubbisa bakka kana. Abdus mee dubbisa dhiifama wajjin hundi keessanuu yeroo takka ni dubbisame. Amma ilaala waaqayyo anuma ana malee waaqayyo kan biraan jiru. Allahu akbar. Ani nan ajjeesa nan jiraachisas. Nan ajjeesa nan jiraachisas. Annan madeessa nan fayyisas. Nan madeessas nan fayyisas.